Nagaan itiniif haa ta'u hordoftoota TV and of God akkam jirtu. Nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus har'a hunduma keessaniif haa ta'u. Galgala kana immoo xiqqoo ishee isinii wajjin kadhachuun dhufe. Macaafa qulqulluun akkas jedha. Kadhati nama qajeelaa humna isheetiin waan jabaa gootii jedha. Qajeelummaan keenya buyyuu abaarsaa miti. Qajeelummaan keenya Kiristoos. Nuti qajeelota. Qajeelummaan nuyi lakkaa'an qajeelummaa Kiristoos Yesuus fannoo irratti nuuf hojjete. Qajeelota jedhee sanitti nu waame. Erga qajeelota taanee kadhanni keenya humna isheetiin waan jabaa gooti. Kadhanni aniif isin galgala kana goonu seenaa jireenya nama tokkoo ta'uun taanee seenaa jireenya biyya tokko geeddaruu danda'a. Dubbiin amantiidha. Kanaaf lafa jirtan jiraadhaa. Amantiidhaan garuu dubbii sagalee Waaqayyoo galgala kana walii wajjin ilaallee kadhannu irratti naa wajjiniin kadhadhaa jechuun barbaada. Kutaa macaafa qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasaa dubbisaa sen. Garuu kutaa ijoo lakkoofsa 17 irra jiru kaaseen dubbisa. Yommus Yesuus inni isin walii wajjiniin haasa'aa deemtan kun maalii jennaan nyaara guuranii achuma dhaabbatan. Isaan keessaa inni Qiliyoopphaa jedhamu tokko deebisee warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne suma duwwaadhaayi jedheen. Inni waan attamiitii isaaniin jennaan isaan immoo waa'ee Yesuus namicha Naazreeti isa gochaatti dubbii Waaqayyoo fi namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture sanaa akka luboonni warra hangafoonni warra biyya seerratan duunitti afaradamuuf dabarsanii isa kennan akka isa fannisanis nuyi garuu kan Israa'elin furuu isa jennee abdannee turre. Eeyyee kana hundumaa irratti iyyummoonni kun erga ta'ee har'a guyyaa sadaffaa isaati. Kana malees warra gara keenya keessaa dubartoonni dhaqan tokko akka abjuu nu godhani. Isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa akka dhaban. Garuu ergamoonni Waaqayyootti mul'atanii Yesuus jiraataadhaa akka ittiin jedhan nutti himan. Warra nu wajjin turan keessaas kan gara awwaalichaa dhaqane akkuma dubartoonni sun jedhan ta'uu isaa baran isa garuu hin argine jedhanii itti himan. Inni immoo isin gowwoota attamiiti waan raajonni jedhan hundumaas amanuudhaaf yaadni garaa keessanii attam daagiidhaa. Kiristoos kun kan hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre mooree isaaniin jedhe. Inni macaafa Musee fi macaafota raajotaa hunduma keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaaniif hiike. Gara ganda jarri lamaan itti adeeman turaniitti dhiyaannaan Yesuus akka waan darbee adeemuu fedheetti aggaame. Isaan garuu nu bira turii galgalaa'ee aduunis gadi sokkiteetti jedhanii jabeessanii isa kadhatan. Kanaaf isaan bira turuudhaaf duukaa ol gale. Jaraa wajjin nyaatatti yeroo dhiyaatetti buddeenicha fuudhee eebbisee cabsee isaaniif kenne. Yommus iji isaanii ittifamee kan ture gadhiifame. Hubatanis inni garuu isaan duraa hin miliqe. Isaan immoo yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessatti kan caafames nu ibsaa dhufe garaan keenya irraafame mitiiree waliin jedhan. Yeroodhuma sanatti ka'anii Yerusaalemitti deebi'an. Achi immoo bartoota 11 warra isaan biraa wajjin walitti qabaman argan. Warra walitti qabaman sun Gooftichi dhuguma du'aa ka'eera, Simoonittis mul'ateera hin jedhu turanii jedha. Tole irra deebi'uudhaan ammas nagaan abbaa biraa ta'e hunduma keessaniif haa ta'u maatii Waaqayyoo. Egaa kutaa kana keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos biyya lafaarra erga ture booda gatii kaffalamuuf ilmaan namaatiif kaffaluudhaaf qophaa'e san hundumaa kaffalee erga du'ee guyyaa sadaffaa isaatii jedha. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandaraa Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatu maqaan isaas Emmaus jedhamu tokkotti hin dhaqu turani jedha. Namoonni lamaan kun gara mandaraa Emmausitti abdii kutannaa cimaadhaan in adeemu ture jedha. Lakkoofsi 17 inni garuu Yesuus du'aa ka'ee dhufee isaanii wajjin in adeema ture jedha. Isaan garuu isa hin hubannee jedha. Yesuus Kiristoos erga du'e guyyaa sadaffaa isaati. Namoonni Kiristoos kana wajjin turreerra kan jedhanu garuu dubbii inni dubbataa turee fi waan inni itti haasa'aa ture macaafa raajotaa keessaa macaafa dubbii Waaqayyoo kana keessaa isa inni hiikeetti barsiisaa ture akka
akka du'a mo'atee ka'u sanni kanaan dura isaan barsiisaa ture qalbiitti hin qabanu turan. Kanarraa kan ka'ee guyyaa gaafa inni du'atti dabarfamee kennamu abdii kutannaa guddaadhaan rukutamanii otoo karaa Emaa'us irra kiloomeetirii 11 magaalaa fagaattu yookaan immoo adeemsa sa'aatii 2 kan taaterra abdii kutannaa guddaadhaan hin adeemu turanii jedha. Namoonni kun abdii kutannaa guddaan isaanitti dhufee Yesuus Kiristoosin abdii guddaadhaan eeggatu turan. Isatu nu gargaaraa jedhanii abdii guddaa qabu turan. Garuu dubbii inni itti dubbataa ture macaafa raajotaaf macaafa seenaa keessaa dubbisee sanni isaan barsiisaa ture isaan qalbiitti hin qabatanu ture. Waanumanni arra hojjetu miraakilii dhumanni arra hojjetu dinqii humna lallaba dubbii afaan isaa keessa jiru duwwaa yaadaan qabu turan malee gonkumaa waan inni hojjetu keessatti waan inni haasa'u keessatti qalbeeffatanii waan boriif kaa'atan tokko illee hin qaban namoonni kun. Garuu gooftaa Yesuus erga du'ee booddee du'aa ka'ee abdii kutannaa guddaadhaan rukutamanii namoota deemaa jiranaa wanti isin underline gootanii beekuu qabdan namooti kun isaa wajjiniin turaniiru. Namoota inni kaleessa tajaajilaa turedha. Namoota sagalee Waaqayyoo beeku jedhamanidha. Duuka buutuu jedhamanii yookaan immoo kan Kiristoos jedhamanii beekaman keessa turan. Namoonni kun garuu abdii kutannaa guddaadhaan rukutamanii hin adeemu turanii jedha. Yesuus Kiristoos garuu isaanii wajjiniin hin adeema turedha. Dhufee isaanii wajjin adeema turedha. Wajjin jiru Yesuus wajjin. Wajjin deemaa jiru Yesuus wajjin. Taateen tibba sana ta'e garuu naasuun tibba sana naasifaman garuu rakkinni isaanirra ga'e yookaan immoo du'uun Yesuus laphee isaanii cabse garuu naasuu sana keessaa ba'uu hin dandeenye. Raafama sana keessaa ba'uu hin dandeenye. Dubbiif ergaa Waaqayyo sagalee Waaqayyootti deebi'anii galuu hin dandeenye. Hafuura Kiristoositti deebi'uu hin dandeenye. Wanti siizinii sana naannoo sanatti ta'e haala isaan amma keessa galan kana keessaa isaan baasuu hin dandeenye. Yesuus Kiristoos isaanii wajjin jira. Garuu isaan hubachuun hin dandeenye jedha. Namni gaafa naasuu guddaa na'u gaafa naasuu jabaa na'u waan tokko adda baafachuu hin danda'u yookaan immoo wantootuma sila beekullee in wallaala deebisee. Kutaa macaafa qulqulluu wangeela Luqaas kana keessatti gooftaan Yesuus gara gamaatti ce'aa isaaniin jedhee duuka buutonni Kiristoos gara gamaattotu ce'aa jiranuu jedha. Garuu immoo halkan walakkaatti qilleensi jabaan itti kaanaan qilleensa jabaa itti ka'e kana otuu lolaa jiranii Yesuus Kiristoos qilleensa kanarra deemaa dhufee jedha. Yesuus qilleensarra deemaa dhufee isa qilleensarra deemaa dhufe kana arganii Yesuusin hin seene ekeraa yookaan immoo waan isa miidhu se'anii malee jedha. Argitanii Yesuus Kiristoos sasile isaanii wajjin ture sa'aatii 11tti gargar ba'anii gara walakkeessa halkaniitti garuu Yesuusumatu deebi'ee isaaniif dhufe. Qilleensarra deemaa gaafa dhufu na'aniiru waan ta'eef naasuu guddaa hollannaa guddaa keessa jiru waan ta'eef sodaa guddaa keessa jiru waan ta'eef even uffannaa isaallee hin geeddaranne. Yesuus waggaa dheeraa wajjin turan namicha Naazreet isa waggaa hedduu wajjin turan yoo xiqqaate barsiisaa isaaniiti. Walii wajjin oolanii bulaniiru. Sagalee isaa beeku, adeemsa isaa beeku. Hin wallaalanii ekeraa se'anii jedha. Macaafi qulqulluun amma isaan na'aniif hollatan hubachiisuu gaafa barbaadu coollaganiiru jedha. Gooftaa Yesuus akkas jedheen coollagaa eessa adeemtu jedhe. Coollagaa eessa adeemtu jechuun baay'ee miirri isaanii miidhameera, baay'ee amileen isaanii miidhameera, fuulli isaanii illee wanti miira isaanii irraa dubbifamu fuula isaanii irraa dubbifamu illee abdii kutannaa guddaadha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos jarana coollagaa eessa adeemtu jedhee gaafata. Isaan hin barreen hin argu garuu hin hubatan. Hubannaa isaanii jalaa fudhateera. Eenyummaa isaanii kaleessaa jalaa fudhateera. Rakkinni tibba sana isaanirra ga'e. Gooftaa Yesuus Kiristoos bira ga'eetu ammallee isuma kaleessaatti dubbata. Hin hubattanii isin macaafa. Isanni kaleessa isiniin jedhe akkamiin hubattani? Dubbii Waaqayyoo isinitti dubbatame. Macaafa raajotaa keessaa, macaafa seenaa keessaa san isinitti dubbate. Akkamiin yaadattanu dubbii Waaqayyoo? Maal isiniin jedhee ture? Nan du'a mo'adhees nan ka'a isiniin jechaan turre. Mana qulqullummaa kana nan diiga guyyaa 3tti deebi'ee nan ijaara isiniin jechaan turre. Maaliif hubachuu dadhabdanii jedha. Ammayyuu isaan garuu hubachuu hin dandeenye. Otuma deemanuu lafti itti dhee guyyaa guutuu wajjin oolanii hin hubanneen. Guyyaa guutuu wajjin oolanii Yesuus Kiristoos hin hubanne.
Guyyaa guutuu taasa'ee guyyaa guutuutti dubbate guyyaa guutuu colaguu sana keessaa isaan baasuu barbaadeera garuu isaan ammayyuu nu banne. Kutaa macaafa qulqulluu kana gaafa laalu namooti tokko har'as waldaa kiristaanaa keessatti sagalee jajjabinaa hedduu dhageenya. Sagalee jajjabinaa sanaan garuu miirri keenya jajjabaachuu hin dandeenye. Colaguu keessa lixne keessaa ba'uu hin dandeenye. Miirri keenya miidhamaadha. Keessi keenya miidhamaadha. Abjuun keenya fudhatamaadha. Mul'ati keenya rukutamaadha. Waaqayyo garuu ganama dhufee nu jajjabeessa. Hafuura isaatiin dhufee nu jajjabeessa. Abjuutti dhufee nu jajjabeessa. Sagalee isaa macaafa qulqulluu gaafa bananu nu jajjabeessa. Nuyi garuu hammallee akka nu wajjin jiru nu banne. Namoonni tokko arras Waaqayyo deddeebi'ee isin jajjabeessa. Bobbaa koo jettanii bira darbitu sagalichi kan koo miti jettu. Sagalee Waaqayyoo kan of bira dabarsitu. Sababiin isaa miirri keessan miidhameera. Rakkina isin irra ga'e irraa kan ka'e, lola keessa jirtan irraa kan ka'e, dhiphina yeroodhaaf isinitti dhufe irraa kan ka'e, colaga guddaa keessa galtan keessaa bahuu dadhabdanii jirtu. Yesuus Kiristoos arra galgala ija keessan hin bana. Agartuu keessan hin bana. Miira sana keessaa hal tokkicha keessaa butee isin baasa. So deemaa dhaqeetu akka waan isaan mana isaanii bira ga'anii mandara isaanii bira ga'anii hin galla jedhanii gaafa manatti godhanu inni garuu akka waan darbee adeemu taggaame jedha. Karoorri Yesuus garuu darbee deemuu miti. Abdii isaanii haaressuudha. Agartuu isaanii banuudha. Agartuu isaanii jaamseera wanti isaan irra ga'e. Agartuu isaanii isa kana miti kan jaame. Agartuu isaanii isa kan foonii miti. Ija isaanii hafuura isa Yesuusin hubachuu danda'u sana jaamee ture jala. Laftis dheera aduunis lixxeetti gara mana keenyaa galiitti nu wajjin bulii jedhaniin ol lixe. Irbaata dhiyeessinaan ol fuudhee yaa abbaa si'aa galatu jedhee eebbisee cabsee gaafatti kennu jedha. Amala isaa kaleessaatti mul'ate. Hojii isaa kaleessaatti mul'ate. Battaluma iji isaanii hin baname jedha. Namoonni sile cullaganii abdiin qabnu jechaa deemanuu fiigaa ofirra deebi'anii jedha. Dubbiin afaan isaanii hin geeddarame, yaadi isaanii hin geeddarame, mul'ati isaanii hin geeddarame, colaguun isaanii hin geeddarame, fuulli isaanii hin geeddarame. Dubbii Waaqayyo galgala kana itti dubbateen duwwaa iji isaanii hin baname. Galateeffatee biddeen cabsee isaaniif kenne. Sana booddee agartuun isaanii hin geeddarame, ija hafuuraa isaanii hin baname, hafuurri isaanii hin haareffame. Hin nyaatani biddeenicha hin jedhu fiigaa gara Yerusaalemitti deebi'anii jedha malee. Gara eenyutti? Gara duuka buutota Yesuus Kiristoos warra turanii warra 11tti misraachoo himuu deemani. Abdii guddaa ture sagaleen gaafa sana galgala. Kadhanni Yesuus gaafa sana galgala kadhatee fi agartuu isaanii bane sun fiigaa akka isaan deebi'anii Yesuus Kiristoos du'ee namni du'aa keera akka isaan jedhanuuf akka isaan lallabanuuf. Lallaba isaanii geeddare waan isaan guyyaa guutuu lallabaa oolan harkaa fuudhee Yesuus Kiristoos lallaba sekendii tokko gidduutti hojii Yesuus Kiristoos hojjete waan isaan bara baraan dubbatan arraba isaanii irra kaa'e. Biddeena lafa keessise. Nyaata foonii isaanii lafa keessise. Abjuu dulloomaa mul'ata du'aa lafa keessise. Abdii kutannaa lafa keessise. Lafa ka'anii libsuu Yesuus Kiristoos agartuu isaanii banetti ofirra deebi'anii warra 11 warra duuka buutota Yesuus Kiristoos jedhamaniif iyyaniitu jarana argineerra Yesuus Kiristoos du'ee namne nuti dhuga baatuudha. Ija keenya baneera, agartuu keenya baneera, biddeen lafa nu keessiseera, abdii keenya nu taaresseera jedhan. Waan tokko isiniin jechuun barbaada qulqulloota Waaqayyo sagalee Waaqayyo kan dhageessan. Mee deebi'aa waan Waaqayyo kaleessa isinitti dubbate yaadadhaa. Sagalee Waaqayyo kaleessa abdii Waaqayyo isinitti dubbate kaleessa wajjiniin wal tuttuqaa. Maal isiniin jedhee ture Waaqayyo? Maal isinitti haasa'ee ture Waaqayyo? Arras Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa utuu deemtanuu ani kiristaana utuu jettanuu ganamas jilbeenfattanii kan boossan galgalas jilbeenfattanii kan boossan hedduu jirtu hin boo'inaan jenneen kadhadhaa kan jedhu caafamee jira. Kadhannaan keessan garuu hopeful ta'uu qaba, abdii guutuudhaan ta'uu qaba. Yesuus isa sin abdachiise fide akka dhufu beekuu qabdu. Abdii guddaadhaan akka inni isinii deebisu, akka inni kadhata keessan dhaga'u, akka inni jiraataa ta'e, akka inni arras sagalee keessan dhaga'aa jiru abdattanii jilbeenfachuu qabdu. Abdii kutannaa guddaadhaan coolagaa deemuu qabdan akka warra karaa Emaus kana. Akka qalee hophaafaa ta'uu qabdan. Akka ijoollee Waaqayyoo akka warra agartuun isaanii lammaffaa banameetti adeemuu qabdu. Firoota koo har'as Kiristoos wajjin jirtu. Arras hafuurri isaa sin keessa jira. Arras sagaleen Waaqayyoo sin keessa jira. Arras ilmi Waaqayyoo sin keessa, isin ilma Waaqayyoo keessa jirtu. Sin bira jira miti sin keessa jira malee. Garuu abdii kutannaa guddaa keessa jirtu.
garuu coolagina guddaa keessa jirtu. Garuu dubbiin arraba keessanii gadi bu'aadha. Wanti laphee keessan keessaa ba'ee arraba keessan irraa mul'atu gadi bu'aadha. Waaqayyo nan yaadatu, Waaqayyo nan beeku, abdii guddaa qabna turre, hin jaallannaan turre, baay'ee isa abdannee turre, nagate kan jettanu baay'eedha. Waa'ee koo dhiiseera Waaqayyo kan jettanu baay'eedha. Dhuguma dhiisee Waaqayyo waa'ee kee. Dhuguma dhiiseera Waaqayyo waa'ee maatii kee. Dhuguma dhiiseera waan sitti dubbate sana galmee sana qadaadeera Waaqayyo. Eewu sitti mee akkasi dhiise Waaqayyo. Waaqayyo ganama dhufee ani sii jira siin jechaa jira. Har'a yoo ta'e malee, kaleessa yoo si yaadate malee, Waaqayyo si dhiiseera jechuudha. Waaqayyo si gateera jechuudha. Dhuguma akka arrabni kee kan jedhaa jiru kana Waaqayyo. Har'a galgala agartuu kee ban. Har'a galgala lallaba kee inni geeddaru sagaleen Waaqayyo kun dhufee agartuu kee ban. Gaafa agartuun isaanii banamu jedhama Macaafa Qulqulluun. Biddeen cabsee kadhatee fi kenneef yaa abbaa si haa galatu jedhee gaafatti kennu agartuun isaanii hin baname jedha. Biddeen sila nyaachuudhaaf beela'aa jiranu lafa ka'anii abdiin isaanii in haara'e jedha. Baay'een keessan abdii kutattanii nan beeka kadhata dhiistanii rafiitiidhaaf akka ariifattan. Baay'een keessan kadhannaa safaraa dhiistanii amaleeffannaa isinitti fakkaatee biddeenitti illee kadhachuun, ganama kaatanii jilbeenfachuun, halkan keessa isaatti sagalitti ka'anii kadhachuun, guyyaa gad jedhanii gooftaa si galatu jechuun, karaa keessan gaafa manaa baatan Waaqayyotti kennachuun, amaleeffannaan keessan kaleessaa akka hafe natti dhaga'ama. Waaqayyo galgala kanaa kaasee agartuu keessan hin bana. Ijji keessan hafuuraa hin banama. Dubbiin arraba keessanii hin jijjiirama. Borganamaa kaastanii akkas jechuu jalqabdu. Ni dhugumaan jiraataadha. Inni nuu abdii nuu kenne amanamaadha. Inni biddeen jireenyaati, biddeen isa kan foonii lafa nama keessisa. Waa'ee kan foonii yaaduu dhiistanii waa'ee kan hafuuraa duwwaa yaada akka deemtan godha Waaqayyo. Yeroo hundumaa kutaa'anii guyyaatti otuun si'a lama si'a sadii yaadanii noollee tokko jira. Yohaannis boqonnaa 21. Yoo xiqqaate guyyaatti si'a lama nan yaada, guyyaatti si'a tokko nan dubbadha sagalee kana. Namni itti dubbadhu yoon dhabe ofii kottan dubbadha. Macaafa Qulqulluun akkas jedha. Phexros ijoollee Zabdiyoosii wajjin qurxummii qabuudhaaf gara galaanaatti gadi bu'anii jira. Qurxummii qabuudhaaf halkan kan isaan filatanii qurxummiin shaadoo yookaan immoo gaadidduu namaa galaana keessatti argitee baqatti. Gaadidduu namaa galaana irratti yommuu argitu baqattee garaa galaanaa jala dhattee ciifti. Hirribxii jechuudha. Wanti tokko halkan gaadidduu hin qabu. Gaadidduu kan uumu aduudha. Yookaan ifa waaqarraa gadi nutti ba'utu gaadidduu yookaan shaadoo isa jedhamu sana uuma lafarratti. Phexros qurxummii qabachuudhaan yookaan immoo amala qurxummii qabu, beekumsa qurxummii qabu guddaa qaba. Gaafa gooftaa Yesuus waamus mandara qurxummii qabuutii isa waame. Kanaaf gaadidduun isaa akka mul'anneef qurxummiin gaadidduu waan baqattuuf halkan filatee hirriba isaa dhiiseetu halkan filateetu qurxummii hedduu qabachuudhaaf, qurxummii hedduu argachuudhaaf, qurxummii hedduu isaa akka argatu abdii qaba waan tureef hiriyoota isaa waammateetu gadi bu'e. Bareechaa na dhaggeeffadhaa firoota koo, ispeeshaalii dargaggoonni. Gadi bu'e. Lammaffaa qurxummii qabuudhaaf kan isa barbaachisu maraba ture, maraba gaarii, maraba filatamaa fudhatee gadi bu'e. Sadaffaan wanta marabicha keessa ka'amu waan foolii qabu qurxummii waan harkisa jedhamee yaadu. Like bread, daabboo yookaan immoo foon ciccitaa waan foolii qabu maybe qurxummii dhuma ta'uu danda'a, qurxummiilee xixiqqoo ta'uu danda'a. Kana fudhatee gadi bu'e. Saayinsii qurxummii qabu hedduu baratee qaba Phexros. Sammuu isaa keessatti dandeettii qurxummii qabu ijoollummaa isaatii kaasee abbaa isaa irraatii, maatii isaa irraatii dhaalee dhufe waan ta'eef beekumsa guddaa qaba. So gaaf tokko halkan Phexros qurxummii hedduu beekumsa isaatti hirkatee, maraba isaatti hirkatee, daabboo yookaan waan foolii qabu lawuzii ta'uu danda'a, daabboo ta'uu danda'a, foon ta'uu danda'a, qurxummiin harkisa waan jedhamu walitti qabatee dhaqe. Kan inni dhaqee cooree yookaan bishaan safaraa miti galaanatti gadi ba'e.
dhufee halkan guutuu gara sa'aatii 4tti yaale, 8tti yaale, 9tti yaale, 10tti yaale, 11tti, 12tti hin jiru. Yesus Kiristoos immoo saayinsii Phexros ittiin qurxummii qabu kana fashaleessee shaadoon yeroo mul'atutti dhufe. Yeroo Yesus gara Phexros dhufu aduun jirti, gaadidduun jira, ittiinan qabanni ni jedhe marabi isaa immoo miicameera. Daabboon hin jiru. Saayinsii Phexros hunduma isaa lafa kaa'ee dhufe Yesus. Tokkoffaa gaadidduun jira, lammaffaa daabboon isaa keessaa fuudhame yookaan immoo maraba isaa wanti inni miicuuf ikkoo foolii qabaam. Daabboon itti sukkuume sun qurxummii harkisa jedhee foon inni itti sukkuume sun foolii waan qabuuf dadachaasii fuudhee gateettii isarra kaa'atee maraba isaa duwwaa fuudhee galuuf ture. Dadhabbii hedduu. Saayinsii Phexros lafa kaa'ee ganama otuu shaadoon jiru otuu daabboon hin jiraatin bichaa akkaataa Phexros yaadeen alatti dhufe Yesus. Phexros jedhee waame. Abeet jennaan. Qurxummii qabdu jennaan. Waa'ee qurxummii dhiisiti homtuu tokko waa'uu jechuun homtinuu hin jiru jechuudha. Wanti tokko wanti qabatan የሚዳሰስ የሚላስ የሚቀመስ hin jiru jedheen. Gooftaan Yesus Kiristoos maraba kee tuujubicharraa gara mirgaatti darbadhu. Argitee? Darbadhu jedheen. Gara bitaa jettu immoo gara mirgaa jetta immoo gara duraatti gara boodaatti naafe. Hunduma isaa yaalaan bulee. Saayinsii qurxummii qabuu keessatti wanti naafe tokko hin jiru jedhe Phexros. Abdii kutateera. No. Yaalii gurguddaa godheera. Hin danda'amne jedhe. Phexros abdii kutannaa guddaa keessa jira. Maraba isaa miicaa jira beektaati galuufi bakka. Hojiin kun hin taane jedhee gatee galuufi. Meeqan keessanii hojiin kun hin taane jettanii abdii kutattanii galuuf kan jirtan. Akkuma namoota Emaa'us sana Yesuus duuka deemuun nan baasu jedhanii galaa jiru. Du'eera waan jedhaniif. Isa duuka fiiguun nan baasu jedhan. Phexros nan baasu hojiin kun qurxummii qabuun naan ta'u bakka already raawwateera hojiin kun nan baasu nan gala maraba kodachaafadhee jedhee lafanni maraba miicaa jirutti dhufe Yesus. Baba akkana sa'aat. Daqiiqaa 90 booddee. Raawwii booddee jechuudha. Hin jiru baba akkana sa'aat. Yeroo dhumetti dhufe Yesus. Abdii kutachuu Phexros kan isin ilaaltanu tokko guyyaadha lafti bari'eera. Halkan iyyuu hin danda'amne guyyaa kana qabuun hin danda'amu qurxummii. Lammaffaanii maraba isaa miicaa jira. Maraba isaa miicaa jira. Yesus kana hundumaa obseessa eege. Karaan Yesus dhufee isin hojjetu hin beekamu firoota ko. Dhumeera lafa isin jettanii lafa keessanitti dhufeera jedha Yesus. Ba'uunat dhuguman isiniin jedha. Lafa isin raawwateera dhumeera jettanii lafa kaa'uuf jettanitti Yesus immoo lafan kaa'in dhufeera jedha. Gateettii keessan duddubbeerraan sin rukuta. Phexros jedheen abeet jennaan duddubbeetti gaafa galagalu qurxummii hin jiraa jennaan. Hin jiru homtuuyyuu jedhe. Egaa darbadhu jennaan akka jedhe Phexros. Sababa sagalee kee kabajuuf sababani dubbii kee kana kabajuuf qofan maraba kana darbadha malee akka kootiif dhiiseera. Indagana immoo maraba koos miiceera jedhe. Gara mirgaatti jedhe. Waan tokkoon isinii kadhadhee darbuu barbaada galgala kana. Qixa eebbi keessan jiru. Isin karaa 4 barbaadanii dhabdaniitu Yesus garuu tokkicha darbatee 153 ni fuuchuu danda'u Yesus. Karaa eebbi keessan irra jirutti akka harki keessan darbatamuuf finyoo eebba keessanii galgala kana isinii darbata. Daawit gaafa dubbatu finyoo koo Waaqayyo darbateera jedha. Kitani abdii kutannaa sana booddee Phexros namichi maraba miicaa jiru hamma garuu maraba isaa keessaa gurguddaa duwwa 153 argate warra xixinnoo lakkoofsa kan hin qabne keessaa darbate jedha. Sagalee kanaan isin jajjabeessuun barbaada. Agartuun keessan akka banamuun barbaada. Dubbii Waaqayyo irra ijji keessan akka buufatuun barbaada. Yesuus irra ijji keessan akka buufatuun barbaada. Yeroo sana wanti isin abdiitti kutattan hundinuu deebi'ee harka keessan keessa gala. Waan amma abdiitti kutattan sana keessaa baatu. Yesuus Kiristoos amma booda dhimmi keessan akka hojjetamu akka jalqabamu. Hafuurri qulqulluun laphee koo irratti ulfaachisa galgala kana. Kana booddeedha kan kee. Hamma wanaa gatii kaffalaa turteetta kana booddeedha kan keessan. Kana booddee erga aduun isinitti ba'e. Kana booddee erga isin du'eera afeera jettanii. Kana booddeedha dhimmi keessan. Daayirekshinii eebba keessanii isatu dhufee isinitti agarsiisa isin garuu dhaabachuu danda'a. Macaafa qulqulluun ba'uu boqonnaa 14 dhaabadhaa hojii Waaqayyoo irra ilaalaa jedha mitiire. Keessa deebii boqonnaa 2 akkas jedha.
barri isin gaara kana jala teessaniin gaa amma karaa akkaatii karaa waaqayyo isinitti agarsiisu san daayirekshinii itti agarsiisa. Inuma deemuun naanna'u mirgaanis deemaniiru bitaadhaanis deemaniiru achuma jiru garuu isaan inuma naanna'u mandaruma sana jiru naanna'anii dhufanii gooftaan garuu dhufee dhuma irratti asiin deemaa jedhee karaa itti agarsiise. Waaqayyo galgala kanaa kaasee agartuu keessan bana karichi isinitti mul'ata. Kanaaf akkasin na wajjin kadhattan barbaada. Galgala kana ispeeshaalii namoota hojiitti abdii kutattan, kadhatatti abdii kutattan, tajaajilatti abdii kutattan, fiigicha keessan dhaabuudhaaf tokko lama kan jedhaa jirtanu, gajjettanii warri jilba keessan qabataa jirtanu, galgala kana Waaqayyo dhiyoodha. Waaqayyo ammallee isinii wajjin jira. Otuu si wajjin jiru kiristaana jedhama. Otuu wajjin adeemtu, otuu wajjin haasoftu hin coolagina. Hin coolagina sin bukkee otuu jiru. Otoo sagalee isaatiin sin jajjabeessu, otoo harka si qabaan jira jedhu, otoo karaa macaafaa isinitti dubbatu, otoo karaa raajii isinitti dubbatu, otoo karaa garaa isinitti dubbatu hin coolagina. Abdii Waaqayyo kaleessa isinitti dubbate irra ija keessan kaadha. Isa si waamaa jiru irra ija keessan kaadha. Isa ansii jira jedhe irraa ija kee kaadhu. Qilleensichan dhagayina, Yesuusin dhagaa malee. Bofichan dhagayina. Bofichi karaarra nama gataa. Bofichi karra Waaqayyo isiniif kaa'e keessaa sin baasa. Eebba Waaqayyo keessaa sin baasa. No, hin dhagayina sagalicha. Sagalee isa kan Waaqayyo isa inni abdii isinii kenne sana dhagaa. Kanaaf lafuma jirtanutti obboloota ko. Sagaleen kun sagalee jajjabinaa akka isiniif ta'u nan amana. Akkasin lafaa kaatanii akka nama irriba keessaa dammaqu maalan ta'ee an jettanii sagalee isinii dubbatame abdii Waaqayyo isiniif dubbate irra akka isin ija keessan kaa'attanu nan amana. Baay'een abdii qabdu, baay'een ergaa gurguddaa qabdu, baay'een namoota isin amantanuun ergaan isinii dhufeera. Namoota isin jaallattanuun ergaan isinii dhufeera. Baay'een keessan ciistanii Waaqayyo isinitti dubbateera. Baay'een keessan jilbeenfattanii Waaqayyo isinitti dubbateera. Ofii keessan shakkitan, sagalee Waaqayyo shakkitan, abjuudhuma keessan shakkitan, mul'atuma keessan shakkitan, gurruma keessan isa kaleessa Waaqayyoon dhaga'ee shakkitan. Nan beeka Waaqayyo jala muree sadii akka isinitti dubbatee beeku nan beeka. Haalli isin keessa jirtanu garuu, kondiishinii isin keessa jirtanu garuu akka isin Yesuusin shakkitanu isin godhe. Waan isin gate isinitti fakkaate, waan isin dhiise isinitti fakkaate. Akkuma obboloonni keessan sin dhiisan, akkuma namoonni safaraasuun sin dhiisan, akkuma namoonni kaleessa abdii isinii kennan sin dhiisan, akkuma miiltoon keessan kaleessaa, hiriyoonni keessan kaleessaa maqaa keessanii wajjin sin irraanfatan sana waan isin irraanfate isinitti fakkaate. Yesuus Kiristoos garuu har'as isin hin irraanfatu. Firoota ko, har'as Yesuus isinii wajjin jira. Har'as Gooftaan isinii wajjin jira. Sagalee gurra keessanii dhageessan sana harka keessan irratti arguuf jirtu. Dubbii Waaqayyo kaleessa buusaa isaarra dhaabatee isiniif haasa'e. Maaddii harka keessan irraa arguuf jirtu. Har'a galgala agartuun keessan hin banama. Daayirekshinii eebbi keessan jiru isinitti agarsiisa Waaqayyo. Akka isinii wajjin jiru akka isin argitanu godha Waaqayyo. Utuu sagalee qabdanu, utuu ayyaana qabdanu, utuu faarfannaa isinii kennaa jiru, utuu lallaba isinii kennaa jiru, utuu dubbii isinii kennaa jiru, utuu waan baay'ee isinitti haasa'aa jiru. Keessi keessan garuu duwwaa kan ta'e natti dhaga'ama. Baay'een keessan hafuurri keessan gadi akka bu'e natti dhaga'ama. Kadhadhee maalan buusa kan jettan, jilbeenfadhee maalan buusa kan jettan, soomee maalan buusa kan jettan, dhuguman isiniin jedha. Isa dhumaa yaala. Isa dhumaa Waaqayyoon dura dhaabadhaa. Hin deeminaa Waaqayyo dhiyoodha. Kanatti aansee kan isinii dhufaa jiru Waaqayyoodha. Seexan abdii kutadhu kan kee dhumeera kan inni jedhaa jiruuf, dhiisii gali kan inni jedhaa jiruuf, eeyyee sirriidha si'a sagal yaaltaniittu kurnaffaatti dabalaa. Eeyyee sirriidha hedduu kadhattaniittu isa dhumaa jedhaati isa alanaa yaala. Kana booddee abdiin qabuun jedhina abdiin keessan Waaqayyoodha. Abdii qabdu ammayyuu sinii wajjin jira Waaqayyo. Otuma dadhabdanii jirtanuyyuu sinii wajjin jira. Otuma kufaa ka'aa deemaa jirtanuu sinii wajjin jira. Otuma jireenyi keessan gadi bu'ee jiru, kiisiin keessan duwwaa ta'eeyyuu namatu sin gatee deeme malee Waaqayyo sinii wajjin jira. Haala kana garas, jireenya kana garas, wawwaannaa kana garas Waaqayyotu jira. Nama sinii wajjin hin jiru malee Waaqayyo sinii wajjin jira. Deeggarsa namaa dhabdan malee
ayizoo namaa dhabdan malee dhuguman isiniin jedha qobaa miti isin. Qobaa keessan otoo taatanii jiraachuu hin dandeessan. Akka yaada diinaaf arra buluu hin dandeessan. Waaqayyo waa malee arra isiniin hoshine nagaatti. Waaqayyo waa malee guyyaa kana isinii dabalaan jiru. Firoota koo waan isinii wajjin hin fixne qaba Waaqayyo. Waan isinii dubbate macaafi qulqulluun isan sitti dubbadhe amman siif raawwadhutti isin dhiisu jedha. Isin dhiisu Waaqayyo. Akkan sobneef nama miti. Homaa isin irraan barbaadu Waaqayyo isinitti gaafa dubbatu. Akkasin gammaddanii mooraaliin keessan ol ka'e yookaan immoo miirri keessan ol ka'e yeroodhaaf bashaatanii gammaddanii kolfitanii borakka gadditanuuf miti kan isinitti dubbate Waaqayyo. Akkuma dubbate Waaqayyo Saaraa yaadate jedha macaafi qulqulluun. Dhuguman isiniin jedha. Yaadatamuun keessan peereediin itti aanu sagantaan Waaqayyo inni itti aanu maal beektu si yaadachuu ta'a. Har'a agartuun keessan baname isa Waaqayyo isinii qopheesse akka argitanuuf. Galma keessan galgalaa akka argitanuuf. Waaqayyo wajjiniin adeemsa haaraa akka jalqabdaniif. Dadhabinni sun qonyonyoon dadhabbii hafuuraa sun akka sanarraa ka'uun barbaada. Obboloota koo jajjabaattanii akka kaatanuun barbaada. Ani jilba koo qabeen kadhadha. Jilbi dadhabee, jilbi mudhukee, jilbi kadhachuu dadhabee, si achi baqqaan abdiin qabu jilbi jedhe yaa Waaqayyo humna keetiin akka sin kadhadha gooftaa ko. Eeyyee haalli isaan keessa jiran cimaa ta'uu danda'a. Eeyyee nama keessa jiru duwwaatu beeka waan isheen keessa jirtu. Haalati dabarsaa jirtu kana si duwwaatu beeka ta'a. Anaaf galuu dhiisuu danda'a. Garuu hafuura qulqulluudhaan kana nu badhu. Kanaa booddee Waaqayyo akkasi gargaaru. Kanaa booddee Waaqayyo akkasi wajjin ta'u. Kanaa booddee dhuma Waaqayyo akkasi harkasi qabu nan amana. Hafuura Waaqayyoodhaan inni nu badhu nan galgala kana hafuurri Waaqayyo keessa koo kaa'ee hubadhee sitti dubbataa jiru. Kanuma booddee akka Waaqayyo si gargaaru. Kanuma booddee lafa akkasi kaasu. Kanuma booddee ofirraa haftee namaaf akka taatu natti dhaga'ama. Kanuma booddee Waaqayyo dhimma kee hojjetee waan ati guyyaa kumatti hojjechuu hin dandeenye daqiiqaa tokkotti hojjetee fidee akka kee rakka kaa'u natti dhaga'ama. Kanuma booddee kan keessan jira. Haala naannoo keessanii ilaaltanii abdii kan kuttan, haala maatii keessanii ilaaltanii, haala hiriyaa keessanii, waan keessa darbaa jirtanu ilaaltanii, abdii kutannaa guddaa kan keessa jirtanu agartuun keessan banamu. Isa Waaqayyo isinii arge akka argitanuuf, isa Waaqayyo isinii qabe akka qabattanuuf, isa Waaqayyo eeyyee isinii argee ganama isinitti dubbate hiixattanii borbarii lafaa kaatanii akka qabattanuuf maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos coolaguu karaa Emaa'us keessaa akka baaftanuuf abdii kutannaa maraba miicuu keessan akka galtanuuf maqaa gooftaa Iyesuusiin maraba miicuu keessaa sin baasu sagaleen kun galgala kana. Coolaguu karaa Emaa'us keessaa sin baasu sagaleen kun galgala kana. Qubni Waaqayyo sin qaqqabu, harki Waaqayyo sin qaqqabu, eeyyee sin qaqqabu Waaqayyo galgala kana. Sireerra ciiftanii jirtan, soofaarra ciiftanii jirtan, firaashiirra ciistanii jirtan irra butee sina kaasu hammuma ka'e kadhu maqaa Yesuusiin. Humni kadhata kee haareeffamu, humni abdii kee haareeffamu, humni hojii kee haareeffamu. Waan itti abdii kutte keessa indagana maraba kee darbadhu maqaa Yesuusiin. Indagana maraba kee darbadhu. Indagana carraasa dhumaa jedhi darbadhu isa jalqabaa sii godha Waaqayyo. Maqaa Yesuus namicha Naazreetiin yaa Waaqayyo maqaa keetiif jedhiitii hamilee, maqaa keetiif jedhiitii mogola isaanii jabeessi. Miirri isaanii hawwu lafaa ka'e amma abdiidhaan guutamanii, amma si arguudhaan guutamanii agartuun ijoollee keetii abanamu. Agartuun ijoollee keetii isatti argiteef akka arganiif, isatti ilaalteef akka qabataniif agartuun ijoollee keetii abanamu Yesuus. Sin kadhadha ilma Waaqayyo. Wanta abdii nama kutachiisu hedduudha. Eeyyee tarii abdii kutachuu danda'u barumsatti. Kiisii maatii isaanii ilaalanii, haala magaalaa keessa jiranii ilaalanii abdii kutachuu danda'u. Waldaa ilaalanii abdii kutachuu danda'u. Tajaajila isaaniitti abdii kutachuu danda'u. Hojiitti abdii kutachuu danda'u. Maatiitti abdii kutachuu danda'u. Barumsatti abdii kutachuu danda'u. Waanuma hundumatti abdii kutachuu danda'u. Si namni ilaalu garuu abdiin kutatu. Si ilaalanii akolfani. Si ilaalanii ola jedhani. Si ilaalanii agammadani. Dubbii arraba isaanii ageeddaramu. Abdii kutannaa sana keessa haba'ani. Hamileen isaanii haa ka'u. Galgala kanaa kaasee yaa Waaqayyo agartuun ijoollee keetii abanamu.
agartuun ijoollee kee banamu, agartuu warra Emaawus inni bante Yesuus irra deebii agartuu keenya bani. Si kadhanna Yesuus ilma Waaqayyoo, agartuun keenya banamu, agartuun ijoollee kee banamu, agartuu warra abdii kutatanii banamu. Satargaa fi jirtu argani, satinuu ilaalaa jirtu ilaaluu akka dandeenyuu fi maqaa Yesuusiin qonyonyoon ija fuuraa keenya hakufu galgala kana. Macaafa qulqulluun akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti Phaawulos utuu ariyataa jiru karaa Damaasqoo irratti ifa dinqisiisaan tokko irraa Waaqarraa dhufe irra bu'e. Maaliif na ariyatta erga jedhee Gooftaa Yesuus qonyonyoon eessaa dhufe hin jedhamne tokko ija isaarraa hin kufe jedha. Lakka Yesuusiin akkan argine, sani nu arge akka nu argine, jireenya akka nu argine, abdii keenya akka nu argine, wayitu jira ija keenya irra jiru. Maqaa Yesuusiin qonyonyoon sun haa cabu. Qonyonyoon ija keenya irra haa ka'u maqaa Yesuusiitiin. Maqaa namichicha Naazreetiin qonyoon walaaraadiyaa maasaqaat walaaraadiyaas nan kadhadha namicha ameen naan jedhaa jiru kanaan Yesuus. Nan kadhadha maqaa Yesuusiin hamma lapheensaa burruusa sagalee keetiin rukutame hadammaqu. Rukuteera maqaa Yesuusiin lapheen kun ana wamma, lapheen kun hollatu amma, lapheen kun abdii guddaadhaan guutamu. Maalan ta'ee jedhu sa'aatii kanaa kaasee miiri namicha kanaa oowwu sagalee kanaan obboleettiin koo hadammaqtu, abbeen koo harmeen koo hadammaqani. Gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa namicha Naazreetiin, Gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa keetiif jedhiiti ijoollee kee lafaa kaasi. Lafa isaan kufanii, firaashiin isaan irratti kufanii, soofaa isaan irratti kufanii, siree isaan irra ciisanii televiziyoonii ilaalanii. Dhiisaniiru baay'een ijoollee keetii foddaa televiziyoonaa isa kana fuuraarraa qaata fuudhani. Baacoo biyya lafaatiif qaldii biyya lafaatti deebi'aniiru baay'een. Kana fuuraa dhaggeeffachuu dhiisaniiru. Sababiin isaa kaleessa maaltu naa ta'ee jedhu Gooftaa Yesuus hamma kolfisiisiitiin natti agarsiisi. Kolfanii arguun barbaada ijoolleen kee kaabaaf kibba ba'aaf dhiyaarra jiranii. Sabi kun gammadee kolfee yaa Waaqayyo. Barri sun hin darbe jedhee yaa Waaqayyo Gooftaa bissi galata kaasuutti miti mataatti dhaabessi dura hadhaabatu. Barri dhaloonni kun galataan guutamu, barri dhaloonni kun kolfaan guutamu, barri dhaloonni kun galateeffannaadhaaf fuuldura dhaabachuu barbaadu. Baay'oonni booddee dhaabachuu waldaa dhaqanii dudduuba taa'uu filataniiru. Maaliif yaa Waaqayyo fuulduratti fiigani itti tolu yaa Waaqayyo fuula isaanii dhiqatanii dibatanii dura ta'anii jilbeenfatanii irqinfataas galateeffachuu hajal qabani. Afurri kun akka wayyaatti itti uffifamu. Gooftaa Yesuus waan gootuuf si agalatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ijoollee kee waan ilaaltuuf si agalatu. Warra sagalee kana dhaga'anii ameen jedhan hundumaa hiixattee waan harka keetiin sagalee kana keessaan qabduuf si agalatu. Sagaleen kee yaa Waaqayyo har'as harki koo gabaabbatee sin fayyisuu hin dadhabne jedha. Hiixadhuutii isaan qabi. Dubbiidhuma nama dubbadhe kanaan sagalee laphee korra keesse kanaan namoota miliyoonotaan lakkaa'aman kolfisiistee gammachiistee yaa Waaqayyo waan na gammachiistuuf si agalatu. Ijoollee kee dubaraa, ijoollee kee dhiiraa, maanguddootaaf dargaggoota bissii galataa mataatti baatanii dhaabatanii Yesuus ilma Waaqayyootu isaan si galateeffatanii yeroo garaagaraaf iddoo garaagaraatti waan an arguuf si agalatu. Sagaleen kun nama baay'ee ribarraa waan dammaqsuuf, riba fuuraarraa waan dammaqsuuf qonyonyoon warra Emaawus irraa jige waan irraa jiguuf si agalatu. Si agalatu. Sagaleedhuma kanaan baay'oonni dhugaa ba'anii. Maqaa Gooftaa Yesuusiitiin sagaleedhuma kanaan deebisaatii nama ta'aatii dhuga baatiidhaaf dhaabadha. Nama Waaqayyo sagalee gaafa sanaatiin hin lafaa ka'e. Nama Waaqayyo ergaa gaafa sanaa dubbii Waaqayyo gaafa sana halkanatti dubbateen miirri koo jireenyi koo geeddarame nama jedhu keessaa tokko si haa godhu Waaqayyo. Furri kee haa galgala kana. Gooftaa si haa galatu. Hin gootaa ulfaadhu. Dhuga baatiidhaan waan walitti deebinuuf maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni guddaan bantii Waaqa irratti siif duwwaa haa ta'u. Manni qulqullummaa keetii galataan guutamu. Deebinee galataan waan walitti deebinee ijoollee kee wajjin galateeffannuuf maqaa kee waan ol qabannuuf si agalatu. Namoonni baay'een sagalee kana yaa Waaqayyo 153 miti 53 hiixatanii fuudhanii ilaanaaf immoo kana kenne Yesuus guddaadha jedhanii deebi'anii dhufan. Ameen jedhanii deebi'anii dhufan.